الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا داوتوتا خنيا خنفقوا في دي هوجرتان بكا جرتانيتي سلامني ربي اسن هذا كوجر تلا اتيان سودانغا كما بيتان قويا بورو أيانا مولداتي يجودان إثيوبيا كيستي بورو خبجموف ديما يجودا hojiileen akka cufamu dhaabbileen bakka bu'aa muslimtoota wal qabsiisee kanaan akka gara TV gaazexeessaa gara mootummaa Itoophiyaa irraa maglacaan kan namaa ture. Alaa kulli haal nuti amma sun hojii teenyaa miti. Guddaan gaafin jiru ayyaanni mawlidaa ayyaana ummanni muslimaa qooda irraa fudhachuu qabanii ayyaana amantii islaamaa bakka bu'u hundeen ayyaana mawlidaa eessaa dhalatti eessaa dhufe maali ayyaanni mawlidaa kun walii galaa miti. Ayyaanni mawlidaa eessarraa dhalate eessarraa dhufe rasuulaatu alayhi salaatu wasalaam guyyaa dhaloota isaa kana guyyaanaan dhaladhee je'ee guyyaa kana hawaasa walitti yaamee sadaqatee ittiin rabbii isaa dhihaatee waan addaa godhuu ture. Maal godhuu ture rasuul rabbii alayhi salaatu wasalaam? Rasuula booda alayhi salaatu wasalaam sahaabaan nabi maal godhaa turan guyyaa dhaloota rasuulaa jaanii kabajaa turanii? Qur'aanaa fi hadiisa irraa guyyaa kana kabajaa jechuu ragaa ni qabna. Walii galaami. Amma fakkeenyaaf Eidul Adha fasalli lirabbika wanhar jechuu jira. Ayata Qur'aanatti qabna. Fasalli lirabbika wanhar. Guyyaa kana rabbii keetiif illee salaati. Akkasumatti maqaa rabbii keetiin illee guyyaa kana waan rabbii sii kenne irraa gorra iitii nyaachisi. Nyaadhu ati illee irraa. Walii galaami. Duuba eessaa dhuftee ta ji'a Ramadaanaa furiinsa soomana itti furuudha. Baatii 30 guutuu guyyaa 30 guutuu soomanaa turre 30 farratti itti furaa jechuudha. Duba rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam waan ofiifis hin dalagiin waan ittillee nuun ajajiin dalaguun shari'aan islaamaa dhiiroo maal jetti waan kana ol qabatee gaafin keenya kana arraantana eessaafin ayyaanni kun eessaa dhufe eenyutu itti abbaadha? Walii galaame abbaan ayyaana kanaa eenyu? naa waliin jirtaniifi ayyaana kana namni dura jalqabe yoo fudhannee ilaalle ayyaanni mawlidaa gabaabatti guyyaa dhalootaa kabaju jechuun bid'aadha. Bid'aa jechuun baasa haaree jaaniin waan guyyaa keessaa uumame ta rabbii fi rasuul karaa nuuf hin godhin jechuudha. Bid'aa jechuun akkasi waan namni guyyaa keessaa baasa haaraa nuuf uume jechuudha. Walii galaame rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam guyyaa kana guyyaa dhaloota kiyyaati je'ee maqaa moggaasee fi addatti waan inni kabajeen jiru. Namni waan kana akka kabajatamu jalqabe warra gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala mokkoree jallise keessa Ubayd Faaximit ja'aniin Faaximiyyaa ja'aniin warra gartee dur yaani dhaloota rasuula alayhi salaatu wassalaam jaarraa rasuulaa booda alayhi salaatu wassalaam sadaffaa keessatti warra argamu jechuudha. Jaarraa tokko lama sadi mumkin almost amata 500 booda eega rasuulli alayhi salaatu wassalaam addunyaa tanarraa galan booda jechuudha gabaabatti. Baroota san keessatti warri Faaximiyyaa warri jedhamu warri karaa shiyaa achi shiyaatee achi bahee jechuudha. Warra kanaatu warra gartee Ubayd Faaximiyyaa warri jedhamu isaan kanaatu jalqabee jechuutu jira.
walii gallaami. So kuni egaa akka shari'aa islaamatti nuti ummata muslimaa bakka nu bu'u osoo majlisni Itoophiyaa guutuun fedhu lallisee mootummaan Itoophiyaa paarlaamatti illee as dhaqee fi kuni dhimma ummata muslimaa ilaalchisuu miti. walii gallaami. وأول من أحدثه خلفاء الفاطميون العبيديون جرى خنا ورد روان خنا باس خنا قباس وهم من الفرق المارقة الضالة ورقرتي جارة جلو خيسة أرقميجو ولقلامي ولم ينقل عن أحد من السلف في القرن الثلاثة الفاضلة أنه استحبه أو أجازه. إيجا رسول الله عليه الصلاة والسلام جارة صدفة جارة تكلم سدي برا إبسدين سنخيستي أمة تابعين توت الرئيس ورا صحابة الرئيس ورا سلف زمن تابعوت بود أرقمي خيسايس نم تقولين مولدا خبجو في أياني فتو خيستي نمني هيمي سنجرو نمني خراج ولي سنجرو فتوان علماء إسلام كزايجو خوني إيساد وفيو جنة قرآن في حديث خيستي رقان تقولين علماء إسلام قرآن الرا حديث الرا رقام مولدا خبجود آخنا جاني لفخاين تقولين هنجرو خونيغا باسما قجرة نتد ألتيجو ولقال لامتي خنافو أصوصي لا قرآن الرا حديث الرا رقام تقوجراتي نتي اتقامنا مالي فرقوتين كم نديرو هاي مولدك رسول ربي عليه الصلاة والسلام خقولو سنوان أقري صحابة رسولاتيس ورا قجا خنا خبجانيس وان أقري ولقال لامي هنا فالي تنكم نبر والله اتقامنا ورسلا بر دلوتا قجا رسول خينياتي مثل عليه الصلاة والسلام اتقامنا مالي أكمل تتقدنا بليسو سلا غنمني فياك أو بر قجا دلوتا رسول خان عليه الصلاة اتقامنا مالي اتنقد دور خناف أما قافي نسنيكم نوكم علمان قافتشا ترتيجو دورا قجا خنا ربي تو خرانو قدمو رسولاتو خرانو قدمو مولدا خبجون إيسا رفت akkuma warri amma oromoon gari gari jechuudha ayyaana irreechaa fuudhanii ayyaana oromooti jaanii nutti maxxansan. Oromoon amantii sadii qaba. Oromoo keessatti amantii sadii namni hordofa. Tokko gareen takka amantii islaamaa hordofti oromoo ta'ee, gareen lammataa amantii kiristaanaa hordofti, gareen sadaffaa amantii waaqeffataa hordofti. Ayyaanni irreechaa ayyaana warra amantii waaqeffataati. Akkasuma ayyaana oromoo ja'anii ummata oromoo ka kiristaanaa ka muslimaa hundatti ayyaana irreechaa maxxansuun kuni kabajaanuu dhabuudhaan akka kiyyatti. Oromoon biraa yoo ayyaana irreechaa hin irreeffanne akka waan oromootiin miti jechuudhaan fudhata. Kunigaa gabrummaarra caalte jechuu kun. You are imposing your ideology or you believe on us jechuu. Dhiibbaan dura godhu jirta amantii keetii fi yaada kee jechuu. Uummanni Oromoo dirqama waaqeffataa ta'uu qabaa jechuu jirta jechuuti. Kanaaf uummanni Oromoon amantii adda addaa sadii of keessaa qabdi. Oromoo waaqeffataati jira, Oromoo muslimaatii jira, Oromoo islaamaa, Oromoo kiristaanaatii jira jechuudha. Ta Juush ta Yihudaa ta jirtu illee numa jirti garuu lakkoofsa isaanii hin beeku. Hedduu Oromoo kiristaanaa waaqeffataa islaamaa ta'uudhaan argina. Oromoo irraa jechuudha. Walii gallaami. Kanaaf waan tokko isin hima. Seenaa amaan tolaa sheekha isin deemaa tureen maal jedha subhaanallah. Seenaa amaan tolaa arra jechi ati barreessite kun fuula rabbii duratti itti gaafatamta. Ani guyyaa tokko halaxaanillee Naasir Anwar Hamza guyyaa tokko dhaqaatii irreecha ayyaana irreechaa irreeffadhaadhaa anaa jedhu yoo jecha san irreeffadhu akka nama muslimatti ayyaana irreechaa irreeffachuun halaalii yooniin sin jee jiraadhe yooniin sin jira ragaa naafiti yoon taan immoo warri olola akkana
خجيبا قد أكنا خنا ناصر توتو أيان الرجاء بك آسيسي ورجتن إلى قياك إياما إسني فين إسوان فولا ربي دور دابده شيخي هاته أستاذي هاته علماء هاته برتا هاته نمني أولا لخجيبا ناصر توتو أيان الرجاء حلال ورجتن قبري تيسانتيس جيرو جيرينيا خيسانتيس قياك إياماتيس رب سبحانه وتعالى نرى إسني فها خفر شركة أكيفر خوني أولولا خجيبا شركي نرى خيسان جيجو نمني خالات أني قياتوكو أيانا إريتشا إرى هرمات دا قودة فرات داتي إريفت دا جنجنين ayyaana irreechaa yeroo san keessatti godhamaa jiru san keessatti nuti akka ummata oromootti hiriira san itti fayyadamne qabsootti haa fayyadamnu haa jijjiiruun jee malee dirree ayyaana irreechaa san dhaqiiti achitti deemiiti rabbii gabbarii sin hin jenneen haasha lillah khijiba akkanaa kana immoo namni sharaftee sumuun irraa baastee callaa irraa baastee olala anaa fi ummata muslimaa jidduu olal akkana walii gallaamiti akka nama an shirkitti nama ajaju ati immoo akka nama gartee toohidatti nama ajajuu namni if goote rabbi subhaanahu wa ta'ala sirraanaaf haa kafalu addunyattis narraa si haa kafalu akhirattis naaf si haa kafalu irraa ana tan rabbi findisu tana amiin rabbi findise tana hojii teessan rabbi sinaa nyaachisu warri osoo beetan osoon ani shirkitti nama hin yaamin shirkitti nama yaame jettan rabbi addunyaa fi akhiratti naaf isinirraa haa kafaluun sin jedheero tana gadin qabu osoo waan feetanaan jette eran kaayedhu garuumoo olala shirkiidhaa narratti warri ooftan fuula rabbii durattis addunyaa tana fuula ilmaan keessanii fi haadhaa fi abbaa keessanii fi warra keessan jidduutti rabbi narraa isiniif kafaluuf ta'an sin jedhe dhugumaan sin jaabeere rabbi isinirraa haa kafalu yoommoo dogoggora san dogoggora ta'uu beektee dhiifaman gaafanne yoo dhiifama gaafachuu baatan addunyattis akhirattis khijiba warriin irratti uumtan osoon ani shirkii deemaa qoodarraa fudhadhaa hin je'in shirkitti nu ajajjoori jettan warri khijibaan ammas wengeela gaafaanan ol qabee wengeelli kun qulqulluudha je'ee jettanii bifa sanitti osoon isinii himu lakki an wengeela kanatti hin barbaanne wengeela rabbii biraa bu'e qur'aana rabbii kitaaba rabbii biraa bu'e sanii baanaa osoon isin je'u warri dubbii sanii sharaftan olala khijiba beekaanaa fi hawaasa jidduu rakkoo uumuudhaaf oduu aligootan fuula rabbii duratti ani irra isinin gaafachuu ta'a hin dhiisu dubbii tana yoo isin irraa deebitanii dhiifama gaafattan malee olala uumtan kana rabbii irraa isin haa gaafatu an rabbiif dhiiseetiin jira addunyattis na agarsiisu akhirattis na agarsiisu warri olalaan khijibaan akka waan isin toohidatti nama yaamtanii gootanii warri gartee mootummaan isin bitate warri immoo hinaaffaan isin guutte warri jibbaan isin guutte warri gandummaan isin guutte warri gosummaan isin guutte olala khijiba yaalii gootan rabbiin gaafuma rabbi nama cabsee namni caba malee namni cabu beek alhamdulillah sila akka keessaniitiin irra mataa ol qabadheen deemu beek yaaliin isin hin godhe hin jiru na cabsuudhaaf laakiin immoo dhugaa rabbi isin himaan iffaarsuu fi qulqulleessu isin hin jiru waa'ee shirkii kanaan waggoota 10 dura gaafa namni gabbee waa'ee ayyaana irreecharraa dubbatuun turreen rabbiin na shaahida kun wallah hawaasa kana hawaasa kiyya gabbee ayyaanni irreechaa akka shirkii ta'e hawaasa barsiifachaa turre duba isin kalee dammeexan nuti kajachaa turre amantii barsiisnaa jettanii shirkii dahoo godhattanii naman arrabsinaa halkanii guyyaa akka waan gartee keessaan rakkoo waan biraa ooffattanii shirkii jettanii ummata burjaajeesaan oolina bifa bareedaan adabaan itti himaa ummata yeroo itti himanis haala itti himanis akkaataa itti himanis tolchaati himaa isin jenne ganama kaatan shirkii galgala kaatan shirkii faxara kaatan shirkii shaahiduudan shirkii ayyaanni irreechaa shirkii kanaa miti shara usluuba qaba kuni da'waan jaamu kuni jibbinsa agarsiisuu jaama
خوني تفي قرسيسو جامع ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم جي نما قرتي أمنتي برا سيمالي أمنتي برا هردف أمنتي إسلام مالي أمنتي برا هردف ربنا الرب سناجي أكلا فتي فرد تنسين دبي شركي تنا أكوان نتقاد إيسيني والله ربي تنسي هقافة طبو مكا ربي سيخا خد أبلنشو إمال الرجرة callisuun ture dubbii tana laalee lakkaan taataa'uun namoonni gari arrallee dubbii san kaasanii waan hin taaneen maqaa itti na xureessaa jiran shirkiidhaan waliin na hidhan jechuudha. Yaa Rabb addunyaa fi akhiratti illee irraa naa kaafaltu malee naaf hin dhiisin. Warra maqaa kiyya shirkiidhaan na xureesse. Sirrii dhaggeeffadhu. Warra maqaa kiyya kitaaba wangeelaa sanillee dhaan na xureesse. Rabbi subhaanahu wa ta'ala irraa naaf kaafamu malee numan dhiisin. Haga isaan dhiifama gaafatanii toobatanii Rabbi illee dhiifama gaafatanii nallee dhiifama gaafatanii yaa Rabbi ani isaan hin dhiisu naaf hin dhiisin. Jara san naaf hin dhiisin. Fedhu sheekii haa ta'u, fedhu ulamaa haa ta'u. Rakkoo bakkaan irraa si dhiisuun hin qaban. Yoo maqaa kee waan biraatiin arrabsuu fedhate shirkiidhaan moo billaa aleek haasha lillaa. Shirkii osoo ati asirratti gabbaatee barsiisuun eegaliin rahmata rabbiitiin bara 2007 irraa eegallee barsiisaa jira yeroo viidiyoo ragaa jira yeroo waliigalaa miti shirkiidhaan hin komatamu alhamdulillah hedduudha namni tu shirkii keessaa baasne yeroo kanaaf kana akkas amma gaata garoonii deebinaa jechuudha waliigalaa miti bardis never yali wonan bar heddu yali wonan oso isani taate bar ak isani tin sila baran wallahi sin jabar dabadin demo lakin mo namni rabbi qabate wallahi abadan in khufun sinje wali galami malif facebook khiya irra khafaladhetin an umata khiya bar sifadda male irra malakan furodu facebook fi tiktok alhamdulillah wali galami gaafa bar ifirraa dubbatuun jirtuutu jira bar takkaa guyyaa tokko an Facebook irraa laayikii fi sheeringii barbaada sumuunii takka wanni asirraa lakkaa'uudhaan jiru kafaleeti qarshii almost qarshii 20 kafala moo qarshii 16 fi 20 kafalansa baatitti Facebookii kiyya kana tiifachuudhaaf walii gallaami yoo dhugaan ani gartee shirkitti nama yaamee jiraadhe addunyaa akhiratti rabbina haa xiqqeessu yoon ani immoo dhugumaan shirkitti nama yaamin olala kijibaatiin sheekootiin darasaan ustaazonni shirkitti nama yaamte jaanii olala irratti oofanii hawaasa wajji danqaraa na buusuu barbaadan yaalii godhan san rabbi isaan xiqqeessu malee hin dhiisin abadan yaa rabb tana rabbi si kan nadheetiin jira olala isaan kijiba shirkiidhaan maqaa kiyyatti xureessan san rabbi maqaa isaanii xureessu malee rabbi naan dhiisin dhugumaan sin jaabeef yoo isaan toobatanii deebi'an malee haasha lillah adeero maatii toohida irraa hin dhaladhe toohida irratti hin guddadhe toohida illee barsiisuu jira alhamdulillah tana fadli rabbiin qananii rabbiin irratti qanane fabinicmati rabbika fahaddis jeebar dubbadhu jeebar qaniina rabbi subhaanahu wa ta'ala if duban deebinu sin jenuti if duban deebinu sila akka isaaniitiin bar if duba deebinee bar sila akka isaaniitiin isaan malee namni asirratti quraana barsiisuu danda'u hin jiru bar isaan malee namni toohida barsiisuu danda'u hin jiru bar isaan malee namni wardiyaa diintee hin jiru bar sila akka isaaniitiin laakiin immoo hawaasnis ni beeka rabbiin ni beeka rabbiin isaan saaxile ni dadhaban dirree baafatan bar jibbiinsa qabanii fi tuffii baafatan dirree baafatanii bar subhaanallah gurbaan tokkoffaan Abdul Jabbaar jedhaniini wallahi ilaa guyyaa qiyaamaan dhiisuuf ani hin beeku gurbaan sun madiinatti illee barate jaan wallahi thumma wallah haga inni gara rabbii deebi'ee toobatu haga inni akka maqaa kiyya kitaaba wangeelaatiin waa'ee shirkiitiin waa'ee maaliitiin maqaa kiyya xureessatti wallahi aqsamu billah rabbitti kan nadheetiin jira deero maqaa kiyya shirkiidhaan xureessite maqaa kiyya kitaaba wangeelaatiin xureessite rabbiin addunyaa fi akhiratti sirra haa kafalu adeero rabbitti kan nadheetiin jiran walii gallaami yoon dhugaadhaan immoo
shirkii guyyaa tokko dogoggoraan barsiisan yoon weengeela sanillee gaafaan ol qabuun kitaaba kanaatu qulqulluudha jee ol qabe rabbi itti naa gaafatu rabbiin itti naa gaafatuun sin jee yoon dhugaadhaan akkas godhee jiraadhe rabbileen itti naa azzabuun sin jee laakiin laa ni beeka rabbi subhaanahu wa ta'ala لا ديس لا تكينيا بر أنا أعرفسو ما أنا أعرفسو خنا متي بر شركي الآن مكا سبحان الله حاشا لله شيخ أكم شركي الآن مكا خلوري تبو حاشا لله ست اللي نلفاتو مورالي خان قبضاتي سنونا ما مدينة براتي جان اتقافة ما بولجين سويتي توري جان توكو إشاب سبحان الله عبد الجبار مو مالي مكان إسا مالي تنبيغان ما إنو ما ساتون بيغو قدا إجارة واي ريتشا أورومون يا هاسو سيمال سلالتا بريدا أورومون أني واقفت هذا جو تكا أورومون أياني ريتشا آداخي يجو أمانتخي يجو مرقا قبا سن إسا في ربي ساتي نتنون إبو سن ها أوفتو garuu ummata musliima irratti dhiibbaan akkan godhamne fakkeenyaaf gariin keessan amma sabboonummaa kana bakka lamatti ilaaluu qabna sabboonummaa fiinxaaliyyee jira sabboonummaa tagartee normaal taatee jira akka sabatti saba taanee saba keenya irraa gammannee gammachuudhaan jiraachuu gariimoo ati yoo sabboonummaa ta'uudhaaf ayyaana irreecharraa yoo qodan fudhanne yoonii fi gartee afaan oromoo malee afaan biraa dirqama dubbatuun qabdu amantii biraa hordofuun qabdu amantiin islaamaa akka amantii arabatti fudhatamti warra akkanaa ni jira kuni fiinxaaleeyyii jennaan oromummaa keessattis akkasuma fiinxaaleeyyii ummata amantii islaamaa dawoo godhatee fiinxaaleeyyii jira akka waan ati saba oromoo irraa dhalachuun kee saba kanaan ani oromoodha jettee if himuunu akka isaan biratti gartee amantii keessaa si baasuu fakkeessan warra akkasii jira lamaanuu sirriin jiran sabboonummaan ta gara mirgaatis tara biraattis ni balaaleeffamti sabboonaa jechuun hiikama keenyatti nuti akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala kharaanuu godhetti namni tokko litacaarafuu jee waqabaa'ila litacaarafuu wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu sabaa salmoota goonee isin umne saba xiqqaallee gosa xiqqoollee goonee isin umne akka wal beeytaniif litaqaataluun jene akka wal loltaniif miti walitafaakaruun jene akka itti wal dhaaddataniif akka wal beeytaniif ani oromoo ta'e aadaan qaba afaaniin qaba biyyaan qaba gandaan tadhadheen qaba waliigalaa miti biitii takka waan itti beekamtu qabdi hawaasni tokko waan itti beekamuu qaba sabni tokko waan itti beekamuu qaba afaan qaba aadaa qaba safuu qaba wantoota amantiidhaan waliin faalleessine irraa fudhattee ittiin boonu jechuun wal barsiisuu jechuu uffata kanama fakkeenyaaf uffata rasuulaatu uffate alayhi salaam aadaa arabaati uffanni kun garuu rasuulli arabarraa waan dhalateef uffanni isaa aadaa sun amantii islaamatti geeddarameef jechuu nuti aadaa rasuulaati jenneen uffannu amantii rasuulli alayhi salaatu wassalaam ittiin hordofuu ture amantii huccuu aadaa isaa san amantii keessatti illee aadaa godhate rasuulli sallallahu alayhi wasallam bifa saniin uffanna uffata akkana amma fakkeenyaaf narraa hime abaalaabii fi warri arabaa uffatu ture ni uffatan ammallee ni uffatan badiitti dalagan akkas jechuun maal jechuun nuti uffachuu hin qabnu jechuudha miti nuti bifa rasuulli uffateen alayhi salaam uffanna akka isaanitti boonaaf lafarra shorreessaa hin deemnu adda kana beekaa so kanaafuu alaa kulli haal afandi irreecha maaltutu haraam godhe bareeda irreechi islaamni ayyaana iidaa lama qofa qaba iidul fixrii fi iidul adhaa jaaniin ayyaana lama qofa qabnaa jechuu akkamatti islaamatti ayyaanni tokko ayyaana yeroo soomana hiikkannu ayyaanni lammadaa kan gartee yeroonii fi iida gartee fixrii soomana hiikkannuutii fi
تكمو خير حجي تيجرا أكما رسول ربي عليه الصلاة والسلام قاف تكو قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قاف تكو رسول ربي قرى مدينة نتي سينجان مدينة نتي قديمي قسينو ولهم يومان أمة قرتي عربا خنا أمة إسا خنا يلعبون فيهما أمة خنا قيالما خيسان خبت إيساني خيستي قرتي تبتا أركي فقال رسول ربي نجي ما هذان اليومان قيال لما إسن خيستي تبتن خن قيان خوني مال جي إيقافة رسول ربي عليه الصلاة والسلام قالوا إرقما ربي نجي عليه الصلاة والسلام كنا نلعب قيا خنا قرتي جاني إرقما ربي خطبا نتر فيهما في الجاهلية قيا لما خنا زمن واللالما خيستي تبتشو تري أكا أيانة فرنيتشو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقما ربي نجي دوبا إن الله ربين الله انجتشو قد أبدلكم ربين إسن إفججي رجرا بهما قيا أيانا لمان إسن خيستي تبتنسن خيرا منهما قيوت الرج آلاتهن قيا لما عيد الفطر في عيد الأضحى جامون قيوت لمان سنين ربين إسن إفججي رجرا جين سري دقيفة لال أما هاجنو زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام أكما ما أيان الرجاء خنا جنوتي أمني عرباتيس أيان الرجاء كواتشو ترم by the way أما فرنجيني سنما قبدي بر Thanksgiving جاني أيان أدادان وقا ونمو قرو أيانو تخنا هند رسول ربي عليه الصلاة والسلام أمة إسلاماتيف خبكبو لمقوفا نهيمي ربي اللين خنمو نهيمي جو أيان آدا خيستي أورمون قبدو خمسلمان تاني اتهافوفتو دانتاساتي إسافي مرقسات نمني مسلمة إيجا إسلامما قبتمو أيانا لما خقويا أيانا زمن قرتي أوسو إسلامما إن قبتين دورا بك إسابو أيانا إيد الفطر في إيد الأضحى ربي بكسير سيجراجو خنان قمدي سنجن شريان إسلاما أيان ولما خنا قفا بكمتي خنيتي خرانو قوتي سيقلامي سيقلي جالنكو خناف رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث أبان داوي قباسي خيست إمام البانين حديث خنا صحيح جين خيستي أمني مسلمة سر الأجيفد أورومون مسلمة أماري مسلمة عربني مسلمة سومالي مسلمة فرنجي مسلمة أياني إسان قوان أمني إسلام الدنيا رجل أيانا لما قفا أيانا لما خنا أجت أيانا أوروموتي استهوس أيانا عرباتي استهوس أيانا فرنجيتي استهوس أيانا كريستانا تهوس أيانا واقفتا تهوس أيانا وان فئيو تهيس أكا إسلامتي اتهرماتو في قودر رافرتون أمنتي إسلاماتو رانو سيرا ولي قلامي إران دي بيا أكا أمة مسلمات نوتي أمني إسلاما أياني نوتي أياني فتشو داف خران نو قدامي أيانا لما قفا أيانا إيد الفطر جام خيرو سومنا هيكادا بلتي سودن بودا سومني سومنا إتي كان أيانا إيد الفطر جام أيانا هيكادا إيد الفطر أياني لما دا أيانا إيد الأضحى جام خغرتي مكان إساتو أضحى جتشون يعني أوراسرا خنفؤة تميتشو خايرو غرتي أوبا هوري بباساني غلچاني بشان أوباسان يرو سن الرافؤة تمي تكامو قلما قويا وريغا قويا غرتي هوري اتقالن رئي اتقالن هولا اتقالن قويا أضحيا جتشونان قويا حج الأكبر يوم النهر قويا غرتي وري حجي جرو حجي قدو جتشو guyyaa isaan qalanii boolloo darbatan guyyaa isaan boolloo darbatanii qalatan rifeensa haaddatan iidul adhaa jedhaniin ayyaana lamaan kanaa achi ayyaana aadaatis haa ta'u ayyaana biyyaatis haa ta'u ayyaana bilisummaatis haa ta'u ayyaana
waan fedhe haa ta'u ayyaana guyyaa dhaloota keetii haa ta'u guyyaa dhaloota abbaa keetii haa ta'u guyyaa dhaloota jaartii keetii haa ta'u guyyaa dhaloota ilmaan keetii haa ta'u guyyaa dhaloota nama ati jaalattuu haa ta'u dhaloota fedhe haa ta'u ayyaaneeffattee guyyaan kun guyyaa akkanaati jechee kabajuun guyyuma takkallee kabajuun dhoowwaadha. Guyyaa ati feetu amatatti arra wal fuune amata 10tti guyyaa aniversarii jechuu guyyaa ilmoon naa dhalattee itti kabajuun kun hundinuu shari'a islaamaa keessatti faallaa amantii islaamaati.